السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رفضت بالي روبي تشاينا لكم نجا كيسني جرتني عنجر الحمد لله نجا كوتي سندك نجا قبضت نبدي قبل إن شاء الله هذا مو باجو قبض لي سنة يعني باجو كيا تكلم سدي أفضل سنة ديسا aga sa'aatiin na dandeessisetti garuu isinitti akka dheerannee abdii qaba baacoon gaggabaabtuudha waan taateef jechuudha akka isinitti buhaartan abdii qaba inshallah warri chaayinaa kanaaf haara taatan subscribe gochuun maatii naaf ta'a warri maatii kee taatanii jiraattan immoo iyyuu yaada keessa na qooduun na jajjabeessa like gochuun na jajjabeessa isinin jedha baacoo inni tokkoffaa haadha manaa takka ture hedduu naaftii yeroo abbaa manaa isii bahutti bayee deebi'u yeroo hundayyuu uffata isaa irra goote rifeensa shamarranii ilaa akkana goote irra soyitee irra zoortee turaa duubaan irra soyitii yeroo argitetti hin qaayite yeroo hedduun argiti hin qaayite gaaf rifeensa kana argattee jechuudha gaaf tokkosuma akkana soyituu hin dhabde achi laalti as laalti soyitii irra deebite dhabde uummata qarraa namicha kana ittiin immoo deebite hin aarte jechuudha rifeensa dhabuusiisanitti guyyaa sawaan qaayitu waan dhabdeef na fakkaate namicha kana amma immoo jettee shamarra rifeensa aadattee wajjin jalqabde jetteen jedhama baacoonni biraa immoo iyyuu poolisii ture poolisiin osoo deemaa jiru hattuu walii dhufe hattuu qabee mana hidhaa yookiin mana sirreessaa osoo fiduuf deemanii jiru bubbee yookiin obomboleetti yette mijattiin sirbitti sanna fakkaata gagaafsan itti dhufte koofiyaa isaa yookiin mallayyoo godhattee deemti poolisoonni irraa fuudhee tareen jechuudha obomboleettiin kun gurbaan hattichi qabame kun ammoo iyyuu dhaqee sii fida jennaan kijiba sababa saniin harkaa bahuuf himi jedheen laasii harkaa bahuuf himti dhugama dhaqee sii fida jennaan gowwaa keessoo bi anu dhaqee fudhadha dhaabadhu na eegi jedhee inni mallayyoo duuka fiigaa taree gurbaan immoo jalaa bahee jechuudha inni sadaffaan immoo maraattu sadii ture mana tokko keessatti hidhamanii soo jiran maraattuun inni tokko ani mootii biyya kanaati jedhe inni itti aanu immoo jechinni jedheen kana amanee eenyu sitti mee jedhe ammallee deebi'ee mootichi jechuudha kan mootiidha ofiin jedhe kun waaqana uume yookiin gooftaa kottu natti mee jedheen inni sadaffaa kun immoo callisee jara dhageeffataa ture yeroo kanatti uummata akkaan dubbanne amma sagalee isaa ol fuudhee yookaan sagalee isaa kana furdisee ansitti mukiyya yaadadhu jedheen jedhama ammallee caalaa fi boonaa turan caalaa fi boonaan ijjiin dhaabatanitti osoo jiranii konkolaataa caalaa argee boonaan caalaa konkolaataan kun kan keeti jedhee caalaan eeyyen gaaf tokkoof jedheen maal jechuudha naan galle gaaf tokko jedheen ammas deebisee boonaan jechuudha gaafa qulqullooyte kan haadha manaa kootii gaafa boqonnaa kootii kan intalatoo barattuuti gaafa ispoortii mucaan koon gaafa qabu gaafa kubbaa taphachuun ni deemu immoo kan isaati gaafa nadaajiin keessaa dhumatte immoo tiyyaa jedheen jedhama waacantun akkasinitti abdii qaba ijoollee Oromoo qaalii gaggaarii maatii warri naaf taatanis yaada keessan naa qoodaa warri haaraa natti dabalamtanis subscribe naaf godhaa laaltanii yeroo hedduu viidiyoon ijoollee Oromoo baay'ee qaba laayikii koomentii sheerii kanan qabu maaliif akka ta'e hin beeku warri laaltan sun gizama san laayik gootanii bira namaa tartan isinin miidhu wanti isinin miine immoo nama fayyaduu danda'a waan ta'eef garaa jabaattanii biran tarinaa Oromoon akka nu beeknutti akka namnillee nu beekutti arjaadha waan ta'aniif walitti hin jajjabaannu isin jedha galatoomaa isin jaaladha ijoollee Oromoo.